Immoo waaqayyo waan naaf hojjetu qaba waan ta'eef asirraan ittisaa guyyaa gaafa sanaa gara ji'a tokko gara ji'a lamaa ta'a gidduutti rakkoo na mudate tokkotu jira kanaaf jedhee dhugabaatiin kun narra ture iddoo kanatti du'aa koo dhufe du'aa namsiin keessaa rachuuf jiru sadii moo afur kufeen iddoo kana ga'e kunoo manni koo iddoo kana lafa goomti dhufeen iddoo kanatti akkuma har'aa kana dhufe iddoo sana taa'ee gaafa achi taa'u hin beeku baqa akkaataa itti dhufe hin beeku. Dhalli koo hin jiru hundumti isaa bullaadha dama camaadha danda'een dhaabadhuu danda'een taa'uu fira na ilaaluun qabu ijoolleen ani qabu xinnoo warri xinnoo fooyyee qabanii na bira iyyuu hin jiranii haaluma tokko tokkoon iddoo biraa jiru asitti baay'ee rakkadhe harka keessas wanta itti mana kiimii raqan hin jiru baay'ee miidhame mana keessatti gaafa lafa kana dhufu iddoo kana taa'etanii yaa waaqayyo achi yoo tiradheen dhufe iddoo kana ga'ee hidhaa koo kana fudhadhee galuun qaba akkam na goota yaa waaqayyo jedheetan iddoo kanatti himan bu'a waaqayyo qat godhee hidhaa sana narraa kutee nama galataana godhee iddoo kana fidee na dhaabee lafattiin kun yartuu fakkaatti malee waan cimaa baattee jirti ogummaa cimaa tokko taddana jira dhossaa gadi fagoo tokkotu iddoo kana jira namaaf hin galu garuu namni nu baatu malee dhossaan gadi fagoo wanta xinnoo kana keessa wanti hidhaa namaatiif furmaata ta'u wanti dhala namaatiif furmaata kennu kan karaatti argisiisu furmaata dhaloota barootaaf kan furmaata ta'utu iddoo kana jira xinnoo yoo fakkaatte waan guddaa jira waaqayyo iddoo kanatti hidhaa koo hiikee nama na godhee ol qabee na dhaabee har'a kun iddoo kana nama galataana godhee gooftaa Yesuus eebbifamu. Maqaan isaa eebbifamu galatooma waaqayyo guddaadha ganaa.